Maamiltoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jiraattan har'a sagantaan qabannee chaanalii keenya irra isin dhiyaannu appilikeeshinii yeroo ammaa onlaayin biizineesii qarshii ittiin dalagaa jiran irratti namoonni baay'een haala ittiin reejistarii goonu haala qarshii ittiin wistiroo goonu wallaallee viidiyoon akka nu dalagamu jaafii jedhuun dhiyaateen isarratti illee dalagna jechuudha. Kanaaf dura reejistarii gochuudhaaf dura maal barbaanna? Linkii barbaanna. Linkii hiriyyaan keenya nu ergesan fakkeenyaaf asirratti telegiraama irratti ergameera. Linkii san barbaanneeti linkicha barbaanneet kilikii goonaa jechuudha. Gaaf linkii kana kilikii goone gara HTTP'tiin fudhata. HTTP'dhaan banuu waan jiruuf haala kunniishiitiin barjaa garuu baay'ee namoonni baay'een qarshii baay'ee ittiin dalagaa jiru. Isinis qarshii dalagdanii irraa akka fayyadamtan abdii qaba jedhee yaada. Asitti maqaa keessan bakka user jedhu please enter user name jedhan maqaa keessan barbaadan galchuu dandeettu. Fakkeenyaaf ni galcha. Bakka kanatti immoo country code keessan filattuuf as kilikii gootanii asirratti kilikii gootan as amma Itoophiyaan 251 jettanii search gootu jechuudha. Kaniin booda as Itoophiyaa irra kilikii gootanii confirm gootanii jechuudha. As confirm batanii kan kilikii gootu jechuudha. Saniin booda bilbila keessan 9 irraa kaatanii barreessitu jechuudha. 9 35 duwwaa 2 duwwaa 8 jedhee barreessaa. Achiin booda please enter your login password jedha. Login password koo galchaa jechuudha. Kafee galchuu danda'a. Login password kafee galcha. Saniin booda maal godhaa? Register jedhaa jechuudha. Kanaan booda register jedheera. Save jechuu dandeettu browserii keessan irratti yookiin immoo never jennee asii barreessinee login jennaa jechuudha. 9 35 duwwaa 8 asitti immoo maalidha? Password galchinaa jechuudha. Saniin booda login jennaa jechuudha. Login erga jenneen booda haala kamiin dalaga kan jedhu ni ilaalla. Amma dalagu taaskii guyyaa guyyaadhaan dalagnu jechuudha. Saniin booda profaayilii keenyatti taaskii dippoozitii chaarjii gochuuf immoo kafaltiidhaaf jechuudha. Warra upgrade gochuudhaaf wistiroo dhaabbatanii kana fayyadamna. Qarshii keenya wistiroon kun akka appilikeeshinii biraatiin miti gara paaksuul peementiitiif darba. Isa itti aanutti hiriyoota keenyaaf feeruuf maal goona? Invite friend jedhu kana kilikii gooneet asii koppii goonaa jechuudha. Kana invite friend jedhu kana isa kana kilik koppii kana gooneet success jedha. Finneet paste goonee jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyoota keenyaa yoo erguu barbaanne as finneet paste goonaa jechuudha. Saniin booda hin erginaafi jechuudha hiriyoota keenya. Haala kanaan share goona. Linkii keenyaa yoo galmaan waan qabu jechuudha. Kanaafuu kaampaanii profaayilii ilaaluu barbaadan sarviisii isaa riifilaar riwaardii haala isaa fakkeenyaa riifilaar riwaardii yoo ilaaltan kunniin xiqqoo waan harkifatuuf riifilaar riwaardiin maalidha? Asitti juunior meembarii yoo taatan juunior meembarii jechuun isa jalqabaa USD 50 jechuudha. Amma gaaf duraa 4,500 ture. Amma 4,800 galeera jechuudha. Kun immoo interneetii biliin immoo doolaar USD 200 taaskii guyyaatti kuni guyyaatti eebilii upgrade bonusii hin argattanii jechuudha. Kanarraa argattan. Kana yoo bii ta'e immoo 2
832 yoo ta'e immoo kan isin affeertan liinkii isin sadaffaa affeertan kan argattu jechuudha. Haala kanaan guyyaatti imireetii illee argattu. Irraa parsantii 3 parsantii 2 parsantii 1 jedhaa deema jechuudha. Haala kanaan komishinii irraa argattu. Kanaaf affeerraa invite friend bakka jedhuun affeeruu wanti barbaade. Kanaaf taaskii immoo yoo dalaguu barbaade as seennaa jechuudha. Asitti maal jedhaa? Kana kilikii godhatanii kan argattu na fakkaata waancaa fakkaatu kan isa kana kilikii goona. Saniin booda guyyaatti al kudhan kilikii goona jechuudha. Kanaafuu asitti automaatik giraand giraaf kan jedhu kan kilikii goona jechuudha. Saniin booda giraaf godhee success yoonni jedhu eegna success jennaa jechuudha. Asitti success gaafii 0.2 goonuu kenna gaaf si'a 10 kilikii goon qarshii $2 nuu kennaa jechuudha. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan $2 yoo dalagne guyyaatti $80 dalagnaa jechuudha. $60 jechuun birrii 3,000 garuu laakkiidhaan waan gurguramuuf birrii $1 qarshii 74 halkaniin baatanii bu'aa keessan ilaaltu jechuudha. Haala nama affeertaniin immoo komishinii isin argattan taaksii isin guyyaa guyyaatti irraa argattan dabalaa deemaa jechuudha. Ammas afur kilikii godhee tokko na lakkaa jechuudha. Success waan ta'eef isa shanaffaadhaan tokko lakkaa jechuudha. Haala kanaan daladhu haqa inni asitti 2 lakkaa'uuf haqa inaaf jedhuuf dalagnaa jechuudha. Kanaafii namoonni baay'een akka fayyadamtan abdii qaba. Maaliif yeroo ammaa biizinii aktiivii ta'uu barbaachisa. Biizinii karaa salphaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Garuu gaarantii isaa wanti beekamtu onlaayiniidha. Haqa inni jiru fayyadamuu dandeettu jechuudha. Kanaafuu success jennee qarshii 2 ta'a. Saniin booda maal nu jedha gabaabumatti exceed nu jedha. Exceed the limit jechuun guyyaatti qarshii 2 qofa dalagnaa jechuudha. Guyyaa garuu firiidhaan kun amma firiidha. Homaan kafalee temporary namni biriidha. Guyyaa 2 qofa dalaguu dandeenya jechuudha. Saniin booda qarshii kafallee qarshii 4,800 kafallee tura. Bichaachii upgrade goona jechuudha. Haala kanaan inni itti aanu immoo haala kamiin birrii baafanna kan jedhu dura as seennaa maayinii seennee maayinii irratti profile infoon jira. Infoo kana irratti USD banding kana irratti maalidha? Gara Paxful wallet akka nu dafu isa kana USD withdrawal address kan jedhu kan asitti banding goona jechuudha. For example Paxful yoo isin barbaachisa commenting akentu garuu Paxful waan qabuuf maybe haala ittiin banatanis salphaa waan ta'eef Paxful qaburraa haala ittiin adreesii kooppii goon laallaa jechuudha. Paxful bana jira. Paxful connection qabu waan ta'eef Paxful bana jira. Haala kanaan bana saniin booda daashboordii irratti kilikii goona jechuudha. Daashboordii irratti kilikii gaafa goone haala kanaan nu dhufa. Gaafa dhufe biitcoin bituu yoo barbaanne seendii riisii kana ammanuu yeroo kana barbaanne riisii gochuu waan barbaannu jechuudha. Amma riisii batanii kilikii goona. Saniin booda
Saniin booda tiitiriidha. Tiitirii riisiif jennaa jechuudha. Tiitirii kana as riisiif irra kilikii gaafa goon koodii nu kenna. Maal goonaa koodii kana kooppii adreesii kan jedhu kanarra kilikii gooneet kooppii ta'eera. Eessadhannaa bakka reef kana dhufnaa jechuudha. Saniin booda asitti kilikii gooneet peestii goonaa jechuudha. Peestii gooneet sabmiit goonaa jechuudha. Konfirmii jennaanii dhumeera jechuudha. Kana booda baay'ee ta'eera jechuudha. Amma gaaf san booda withdraw gochuu gaafa barbaanne withdraw jennee USDT batanii kana irratti kilikii goonaa jechuudha. Gaaf kilikii goon paaswordii haaraa galchuun jedha. Please enter new password. Paaswordii haaraa galchaa jechuudha. Paaswordii haaraa galchinaa konfirmii gochuu qabna paaswordicha. Withdraw paaswordii dagachuu qabna. Withdraw paaswordii kan illee tokko godhuu barbaadanii konfirmii gootanii jechuudha. Saniin booda withdraw jechuudha. Garuu amma baalaansiin kee lama waan ta'eef baasuun hin danda'amu. Kallattii masiin mul'isuudha. Saniin booda withdraw amount meeqa akka ta'e galchituu jechuudha. Fakkeenyaaf shanii galchuu baasuu waan danda'amu shan godhaa. Saniin booda please enter withdraw password itti galchinaa jechuudha. Kan dura baay'intii goone kun waan jira jechuudha. Saniin booda password kana galchinee submit jennaanii jechuudha. Not in the withdrawal time isaa withdrawal jedha jechuudha. Haala kanaan withdraw godhannaa jechuudha. Gaaf kana withdraw goon asitti maal godhaa baalaansiin wallet paaksiin wallet kennaa 00 ture asitti haga achi tiraansferii taasisan asiin deemaa jechuudha. Saniin booda asitti illee qarshii san dabala. Saniin booda send jennee adreesiin nu kennamuun gurgurannaa jechuudha. Saniin booda gaafitti viidiyootti aanutti immoo haala ittiin send gooneet qarshii tiiterii irra jiru waan paaksfuulii jiru gara akkaawuntiitti akka nu galchan ittiin kana jennu kilaas viidiyootti aanu isin dalagee dhiyaadha. Galmaa'uu yoo barbaaddan immoo yuutuubii gara jalaa irratti liinkii isinii kaayaa galmaayaa fayyadamaa isin jedha galatooma.